Beekamtiin beekumsaan alaa bahaadha. Koomedii afaan Oromoodhaan ulfaata. Dhiisi Oromoon fiizikaalii hin gabroomne agaannu. Xiqqoo saayikooloojikaali. Kitaabni afaan Oromoo faayidaa qabanii. Uummata kana dhiisaa maaloo. Uummanni kun rakkate. Aartiin Oromoo sadarkaa amma irra jiru guddatee jira jettee yaaddu. Uummata miliyoona 60 osoo qabnu uummanni tuni qofti dhuftee jira. Modeelingiin ogummaa aartii. Taa'umsi isaanii maal maal. Kana jeetaatiin silaaluudha. Qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo hinqisiifata. Yoo yaashamaa daawwattoota Isaam Show torbee keenya eeggannee keessummaa haaraa waliin dhufneetiin jira. Keessummaan keenya haaraa eenyu? Hanga xumuraatti nu faana imalaan affeerraa keenya kabajaatii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isaam Show. Mabba Hussein. Ayyee. Isaam Show waamicha siif taasise kabajee waan nuuf argamteef maqaa daawwattoota Isaam Showdhaan hedduu galatoomaa jechuu jaaladha. Ayyee galatooma isinis ijoollummaa kiyya ijoollee waan tureef yaadadhu yeroo ani dhaladhu daa'ima ture beekta saniif yaadadhu waan ta'eef namni guddaa ta'ee dhalate jira namni beektu namni daa'imummaa isaa yaadatu baay'inaan ani garuu yaadadha. Egaa dhaloonni kiyya magaalaa Itayyaa ganda Duwwaa tokko jedhama. Tokko haga 10 achumatti hin baradhe 12 Asallaatti hin baradhe. Okay. Yuunivarsiitii Adaamaatti. Okay. Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii irratti baratte. Yeroo sana Adaamaa Yuunivarsiitii qofa jedhama. Adaamaa Yuunivarsiitii qofa jedhama. Gara teekinooloojiitti hin dhufne waggaa dheeraa jirti. Carraa hojiiwwan aartii hojjechuu argatte yeroo kamirratti public taatiitiin hojii aartii. Kan uummata beekame drama raadiyoo irratti ture. Jalqaba drama raadiyoo dalagaa. San dura garuu daa'imummaan hojii aartii kan inni hojjedha. Duraan yeroo biyyarra naanna'anii magaalarra naanna'aniiti leenjii aartii, leenjii tiyaatiraa, muuziqaa kana leenjisu beektaa tiyaatira biyyoolessaarra. Artistii afaan Amaariffaatiin hojjetan Fiqaaduu Takilamaariyaam fa'aa Muluu Gabayyoo kunniin leenjisu biyyarra. 95 nu biras dhufanii turan. San booda immoo egaa Adaamaa dhufe booda Adaamaattis leenjiiwwan aartii garaagaraa garuu baay'inaan immoo dhalootumaan dandeettii wanta kennamaan siif kenname hanga yuunivarsiitii 6 kiiloottis deemeetiin leenjiiwwan gaggabaaboos tiyaatira biyyoolessaattis. Sadarkaa yuunivarsiitiin aartii barateetta? Afaan, litireechar. Afaan, okay, litireechar barate. Leenjisaan ture jechuun magaalaa Adaamaa kanatti. San booda gara yeroo san dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa jedhama. Achirratti diraamaa raadiyootiin diraamaa Kakuu jedhamu jalqaba. Jalqaba hojjette diraamaa raadiyooti. Diraamaa Kakuu jedhama. San booda gara diraamaa Sakaalaatti kan dhufne. Sakaala booda irratti sirriitti bal'inaan irratti haasofna. Mee abbaan aartii kee eenyu moo abbaa? Egaa namoota na dura aartii hojjetan TVdhaan laalaa reediyoodhaan dhagaa guddanne yoo ta'e hedduu jiru. Caalaatti an aartistii dhugaa kan ta'e maatuma keessaa jechuudha. Caalaatti abbaan koo baay'ee aartistii. Dhugaa? Abbaan kee nama aartii barsiisaa afaan Oromooti. Barsiisaa afaan Oromooti. Usee waaree egaa Rabbi isaa araaramu amma nu waliin jiru. Baay'een jaalladha abbaa koo. Waan si ajaa'ibu ijoolleen inni barsiise sitti himuu danda'u kilaasii keessatti sirbaa taphachaa diraamaa hojjechaatiin kan barsiisu. Kanaaf abbaan koo aartistii cimaadha kan ture. Hawwisoo aanaa san keessas nama turedha. Kanaaf aartistii cimaadha. Bakka inni jirutti kolfaaf taphni hin dhabamu. Wanta hedduu kabaratte abbaa keetirraa jechuudha. Baay'inaan isa. Garuu wanti sitti immoo abbaa kiyyarraa wanti dhaale. Gama aartiitiin gama hojiiwwan koomeedii kana sirriitti jechuudha. Gama barreessuutiin yookaan immoo abbaan kana sheep kan na godhe immoo obboleessa qaba obboleessa hangafa. Muhammad Amaan jedhama barreessaa cimaadha. Anas sheep kan na godhe. Yeroo jalqabaaf tiyaatirri yookiin diraamaan ati hojjette maal jedhama? Egaa Adaamaa dhufee baandii burqaa barreentu jedhama ganda 14 yeroo sana amma hangaatu tiyaatira diraamoota gaggabaabaa ganduma san keessatti hojjetaatiin ture. Sagantaa qopheessaatiin inni hojjettan ture. San booda immoo FJ keessatti beeksisa mamra qajeelcha maatii afaan direct translation hiikama qajeelcha maatii ta'a. Achi keessattis hojjechaan ture. Kaani gumiin jira immoo gumii guddaa tokko. Uummata Oromoo bal'aa waliin garuu ka wal si barsiise jedheetiin inni yaadu OBN amma irratti kan dabraa ture
Drama Sakala irratti Drama TV yaa murteessaa taatee hojjettee jirta saniin ammootu jaalatamummaa guddaa uummata irraa goofateetiin jirta waa'ee Sakala haasa'u. Drama Sakala cast yerootti godhamne Sakala part 1 part 2 qaba. Part 2 irratti nuti kan dhufne. Part 1 hin qaba. Part 1 dura kutaa tokko dabree ture. Part 1 kutaa 12 wayi darbee ture. Yeroo san tuuta dhangaa garee tuuta dhangaa tu hojjetaatiin ture. Okay. Sin sambooda dhuftan. Partiin lammaffaan kutaa 12 irratti xumurame seenaan sun. Sambooda Sakalaatu jedhamee yeroo jalqabamu ijoollee haarawaa cast godhe leenjisee jechuudha. Booda garee san keessatti anis kan argame jechuudha. Beekamtii Drama Sakalaadhaan argatte itti fayyadamee jira jettee yaadda? Beekamtiin beekumsaan alaa bahaadha yeroo baay'ee. Maaliif yeroo itti beekame sanitti beekumsa gahaa ta'e yookaan bilchina amma qabu san hin qabu. Yuunivarsiitii reef waggaa 4ffaan ture. Eebbaaf deemaa jira. Bilchina amma qabu san hin qabu yeroo san. Yeroo baay'ee ijoollee yeroo barsiisus amma wanti ani jedhu beekamu keessaniin duratti beekumsa horadhaan. Kanaaf faayidaan beekumsaan dhufu irra guddaadha. Faayidaan isaa wanti guddaan namni si beeku si kabajaa si jaalala isaa si ibsa. Wanti guddaan isaa garuu akkuma siin jedhe. Diraamaa hojjechuun dabalatatti tiyaatira hojjechuun dabalatatti akkasumas fiilmii barreessuun dabalatatti ammootu waltajjiiwwan gurguddaa ni gaggeessa. Ana waliinis carraa waliin hojjechuu harkanneetiin hin jirra. Waggaa meeqa hojjettee mudannoon addaa waltajjii yommuu hojjettu si qunname jira maa abbaa? Waltajjii beeksisuu baay'een jaaladhas. Waltajjii fan ta'e ni dandeessas. Ni dandeessas. Waltajjii serious ta'e baay'ee natti hin tolu. Waltajjii fan gochaa gaggeessuu natti tola. Caalaatti immoo waan gara koomeediitti ani baay'inaan gama aktiingittiinis serious waan ta'e drama sanirratti waan serious waan jedheef seriously na laala. Kaastiin fiilmii kaastiin baay'ee na dhufe boo'icha qofa kan ta'e didees. Sakala irratti ilaalamee. Waltajjii gaggeessuu sirriitti hin gaggeessa. Mudannoo addaa waltajjii. Waltajjii osoo gaggeessu. Ka yaadatu. Baay'ee wanta addaa hin jiru garuu yeroo wayii ganda amma gandi 11 amma maal jedhama? Barreecha. Ifama beekuu qabna ofitti saalfachaatiin hin jiru. Beekuu qabna maqaa seena qabeessa kan moggee kana ganda keenya galma san keessatti gaggeessaa hin jira. Yeroo san gumiileetu sadarkaa wantoota qopheessa beektaa. Gumiileen magaalaa Adaamaa sochii baay'ee cimaa goona ture yeroo san nuti ani garee Gadaa'oo jedhamu qaba ture. Gareen Caayaa jedhamu. Mucaan gurraachi dheengadda si bira dhufe. Faranjii. Firoonfaa garee hedduu ture. Gumiilee manneen barnootaa yuunivarsiitii Gaasoon jira. Baalaataawoo keessatti gumiileen jiru. Akkasitti sagantaa qopheessine ture. Ganda san keessatti wantoon isaa waltajjiin isaa xaawulaadha beektaa. Osoo maa gaggeessaa jiru qarnoo caalbaasii yoo yeete. Osoo gaggeessaa jiru lukni kiyya tokko. Achi keessatti ta'e. Keessa seen. Achi dafee osoo naa ba'e immoo rakkoon qabu beektaa. Paartii hojichaa goota ture. Naa ba'uu didi. Achiin iyyan akkuma ta'e harkiseetiniini. Keessaaf baaste. Odeessi garuu maal siin jedhe? Baay'ee natti kolfe. Kun naa gaddaa. Ani caalaatti garuu ofitti kolfe. Waan akkasii yeroo si qunnamu namni yeroo kufuufaa kufuu isaa osoo hin taane ka'uudhaaf waan inni godhutu nama golfisiisa. Akkas ta'e. Waan si ajaa'ibu waltajjii jalatti giraawundii qaba. Giraawundii qaba jalatti namatti ture nama wayii mataa dhaayee na fakkaata. Ofitti kolfe namnis na baatee naan jaanii mismaarri na tuquusaa booddee irratti hin beeke. Ani egaa hojii fixee booda. Egaa hojii fixatte booda milli si dhiigee. Wanta akkasii tiraajik waan ta'e garuu ati mudannoo addaati. In kolfisiisaa amma gadduu qabdu. Yaa madaan fayyeera jedheetiin kan gadduu. Wanta akkasii kaan immoo an kolfisiisaatiin geggeessuu barbaada beektaa. Yeroo baay'ee qoosaanaati qoosteefaa namni si kolfuu dideefaa. Maaloo kolfaa malee jettee kolfisiisteefi. Waan akkasii si qunname. Actually namoonni hedduun namuma aartii keessa jiranitu akkas yommuu naan jedhu dhagaa. Komeedii afaan Oromoodhaan ulfaataadha. Afaan Oromoodhaan qoosanii nama kolfisiisuun ulfaataadha namoonni jedhan hin jiran.
Ati akkamiin ilaalta koomediin salphaadha afaan Oromoon? Miti. Akkasii miti. Maaliif afaan biraatiin akkam akkasii miti. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatiin koomedii warri hojjetan ilaali. Baay'ee isaanii ilaali. So loqonni Amaariffaa loqonni sabaaf sablammoota osoo jiraatu baate waan takka qoosuu hin danda'ani namas kolfisiisuu hin danda'an. Meela afaan Oromoo sanuu daran kan nama ittiin kolfisiisuu dandeessudha. Daran jechuudha. Kanaafuu namni Alif jechoota hedduu kan qabnus nuyi baay'ee nama kolfisiisuu dandeenya. Haala itti dhiyeessituudha. Koomedii yeroo ta'u yeroo baay'ee maalni nama kolfisiisuudhaaf jettee wanti haasoftu nama hin kolfisiisu. Kolfisiisuuf jetteetis miti. Haala itti dhiyeessitu murteessaadha. Odeensii kee beekuun murteessaadha. Anaaf garuu salphaadha. Yeroo dhiyootti eegi stand-up koomedii sirumaan baratamne qabadheetiin dhufaanumti. Aartiin bakka meeqa qoodama? Aart inni jennu baay'ee aartii inni jennu waan biroor ta'edha waan bal'aadha. Fakkeenyaaf anaan amma aartistii yoo naan jedhan faana baay'ee ogummaa aartii keessaa ishee xiqqoo takka nuti hojjennu. Ishee xiqqoo jechuudha. Aartiin waan bakka sadiitti isa literary art kan jennu visual art kan jennu fi performing art kan jedhamu. Maaltu jala jira sadan keessa? Literary art kan jedhamu barreeffamadha. Wanta barreessitu walaloon barreeffamu skriiptiin gaasuusamni. Performing art sirbuun shubbisuun taatummaan kunniin hundinuu performing art. Visual art inni jedhamu suuraa warri kaasan warri bobbocoo kana bobbocan. Inni isa visual art jedhamu. Maqaan artist jedhamus isaaniif. Cheers. Namni tayyaa aannan jaalatanaan jennaan ofiif bishaan qicee siif garuu aannani dhugaa jettee aannan maan guddanii. Aartiin siif maali? Aartiin ogummaa ayyaana akka ayyaana ogummaa biraarraa kan adda ta'u fakkeenyaaf namoonni ogummaa kana keessa seenan kennama jira. Kennamni sun immoo ayyaana ogummaadha kennama sii kennamedha. Kaan immoo nuti itti jiraata. Oromiyaa Art Institute jalqaba irraa kaasee hundeessuu irratti daayirektara ol'aanaa dhaabbatichaa taatee barsiisaas taatee marsaawwan hedduuf barattoota gosoota aartii garaagaraadhaan barsiistee eebbisiistee industirii aartii kana keessatti gumaacha guddaa ooltaniitiin hin jirtan. Mee Oromiyaa Art Institute hundeeffame isaa irraa kaasee hojiiwwan inni gurguddoon hojjete maali jettee yaadda? Hundeessoo anaa miti ka hundeesse. Garuu yeroo hundeeffamurraa kaasee sanuma ibsuu barbaada. Achi keessatti hojjetaatiin ture. Wantoonni instituutiin hojjete yeroo hundaa irraa kaasee wanni aartii Oromoo irratti hojjete baay'een isaanii sooshaal miidiyaa instituutichaa irrattis, TV instituutichaa irrattis baay'inaan jiru waan ta'eef achirratti garuu wantoonni dhaabbanni sun keessa darbe instituutiin aartii Oromiyaa keessa darbee fi gumaanni inni aartii Oromootiif kennimu waan guddaadha. Gama leenjiitiin hojii sadiidha kan hojjetu. Leenjisuudha, piroodaakshiniiwwan gurguddaa hojjechuudha, booda ivantiiwwan gurguddaa qopheessuudha. Leenjii gama tiyaatiraatiin, moodeeliing, fiilmi meeking isa jennuun, gama editingiitiin, gama kaameraatiin, ogeessummaa kaameraatiin hedduu ijoollee hedduu barsiisneera. Oromiyaa Art Institute sababaa itti dhaabbate beektaa? Kanaan booda carraa itti fufuu qaba, karoora itti fufuu qabdanii? Ammatti biraanchiin Adaamaa dhaabateera. Sababa itti dhaabate ditteer hin beeku. Abbaan qabeenyaa Oromiyaa Art Institute Gammadaa waliin Maabba Huseen firooma qabaa wal fakkaataniis wanti jedhamu jira. Firooma qabdanii immoo hojii aartii kanatu walitti isin fide. Gaani inni Shaashamannedha. Dhaloonni isaa? Ani gaa Itayya. Firooma yoo jette ka Oromummaa. Firoomni Oromummaa hin jira. Kaan immoo namni dabbasaa keenya lamaan dheeraa ture. Wal fakkaataadha. Qabeenyas walitti qixxaattu. Kaani akka nama kana dura wal hin beeknetti osoo hin taane akka obboleessa hangafaaf quxisuutti wal lolaa
akkasitti waliin hojjechaa turre waan ta'eef. Aartiinis akkasumatti hojjeta waan ta'eef. Inif walitti dhiyeenya kennatu akkas jechiisa. Isaan firooma immoo Oromoon hundinuu daangaa hanga daangaatti firooma qaba obbolummaa qaba. Kana. Firooma obbolummaa. Anaaf sillee amma obboleessa ani sirra bareeda malee. Haala tokkorraan dhalanne malee. Ani sirra bareeda malee. Bareedumsi ilma dhiiraa maal inni siif? Formulaa bareedumaa hin beeku. Fakkeenyaaf dhiiraa qofaa miti dubartiillee bareedduudha bareedduu miti jechuudha formulaa maaliitiin. Formulaa bareedinaa hin jiru maaliif seete amma liitiraasii kenna keessatti fakkeenyaaf liitireecharii kenna keessatti fiilmota kenna faalaale yeroo baay'ee dubartiin diimtuu kan dabbasaa dheertuu maal hin jaalatamti fiilmii kenna keessatti kan sirbi ba'uufillee isheedha riyaalitiin garuu sanii miti. Ishee gurraatti fungaa gabaabduufis namni maraatuuf jira. Bareeddu jettaan formulaan bareedinaa isa akka namaatti garagara. Roonaaldoo Daavinciin fa'aa diyaagiraamii funyaanii maal godhanii moonaalizaadhaan nutti himuuf jaan sun hin jiru. Namni hundinuu uumama bareedinaa hin qaba. Ilmi dhiiraa bareedinni isaa miidhaginni isaa maal inni jettu? Kiisii isaati. Karantini kiisii isaati. Dura yeroo kennatti arraba ture. Yeroo nuti barataa turtanitti yeroo kennatti arraba. Baay'ee ani amma fuula kanaan niitii qabaate jettee yaadda? Osoo arraba qabaachuu. Yeroo sanitti. Ammatti garuu bareedinni kee kiisii keessa. Namni artisti jedhameetiin waamamuu qabu nama aartii maalii dalagu? Daawwattoonni keenya asirratti wanti tokko kaasuudhaaf maal qaba yoo artistii jedhamanii waamamanii hundinuu shubbisaanis maaliinis naaffaa fakkaata. Maqaa isaaniif maluu qaba jedhee waan yaaduuf. Akka nu bira biyya kanatti noormaalidha. Noormaal ta'eera. Noormaal ta'eera garuu yeroo kaasnu yeroo tokko artistoota duraanii kaasu fakkeenyaaf. Dr. Kabaja Artist Ali Birraa fa yeroo isaanitti dhaloota isaan boodas dhufe immoo laali. Waltajjii tokko irratti yeroo meeshaa muuziqaa taphatan arguu dandeessaa. Yeroo sirban arguu dandeessaa. Yeroo shubbisan arguu dandeessaa. Yeroo taatummaa aktara ta'anii diraamaa hojjetan arguu dandeessaa. Duraan isaan amma riil artiist osoo jedhaman rakkoon qabu. Aartiiwwan hedduu hojjetan waan ta'eef. Akka addunyaatti callisnee yoo laalle immoo fakkeenyaaf laale. Aktarri cimaan siif eenyuun fiilmii ta'an fiilmii? Abbaa Lataa. Akka addunyaatti. Akka addunyaatti? Abbaa Lataanis akka addunyaatti beekama. Maaliif nuti afaan Oromoon waan wajjin hojjeteef akka addunyaatti hin beekamu jechuun hin danda'amu. Garuu akka addunyaa Ingiliffaan warra hojjetan keessaa jechuuf. Nama dinqisiifadhu hin qabu gara industirii fiilmii. Fakkeenya haa kaasnuti Van Daammin haa kaasnu yookaan Will Smith haa jennu namootuma. Ijoollummaa keessan. Aktar jedhama. Artiist hin jedhamu. Weellisaa Abbaa barbaadde kaasi eenyu jedhama. Bob Marley kaasi Michael Jackson singer. Singer. Ingiliffaan singer jedhanii. Ka biraa jira hin jiru. Gitaara warra taphatan gitaaristiidha. Innis yoo bees gitaara ta'e bees gitaaristiidha. Hin jiru ka biraa. Muuziqeessaa jedhama. Isa muuziqeessaa keessaayyuu baay'eedha. Isa tokkoon waamamu baay'inaan jechuudha. Garuu akka guututti immoo yoo kan fudhattu ta'e aartiidha. Kunniin deemanii aartii keessa. Nu biratti waan baratamee fi waamaman rakkoon jiru. Garuu maqaan aartiistii jiru namoota fakkii kaasaniif qofa reefsii kaaseera. Nu biratti immoo waliigalatti hojii aartii ogummaa aartii waan ta'eef waamamuun rakkoon qabu. Anaan garuu ta'aa jedhaatiin waama yookaan daayirektara yoo ta'e daayirektara. Ogummaa atillee bala amma aartiist jedhamtee waamamuudhaaf gahumsa gahaa qabda. Kanaaf na raaqeequu haadhiisnu. Kitaabni afaan Oromoo hedduu barreeffamaa jiran. Kitaabni afaan Oromoo faayidaa qabanii dhalootaaf jetteetiin yaadda? Yeroo yuunivarsiitii turreettis kitaabonni ni maxxanfamu baay'inaan kitaabni Kuusaa Olaloos Asoosamas. Amma kwaalitii kitaabota yookaan qabiyyee isaan qabatanii dhufan irratti xiyyeeffachuun baay'ee ammaa miti yeroon isaan dhufa. Garuu kitaabni dhimma kamiinuu waan Oromoo dhimma kamiinuu garuu caalatti waan ragaa qabatamaa ta'e yoo asoosama ta'es kireetiivitiidha. Kaawwan irratti waan ragaa qabatamaa isa dhugaa seenaa dhugaa seenaawwan hin barreeffamne hedduu jiru. Isaaniin yoo barreeffaman bareedaadha. Isa gulaalli irratti yoo kan dhufnu ta'e amma gulaalli irra hin jiru haa barreeffamu wantoonni barreeffaman. Wantoonni miidiyaan amma fakkeenyaaf gama miidiyaatiin isoo dhufte
miidiyaawwan akkasii baay'achuu qaba. Wantoonni barraan sirriitti barraa'uu qaban maaliif seete ilaalchi Oromoon kana dura Oromoon gabruumeera waggaa 100 akkas ta'eera maaliin dhiisi Oromoon fiizikaalii hin gabroomne agaamna xiqqoo saayikooloojikaalii jirti. Saayikooloojikaalii in essence gama miidiyaa isaaniitiin wacanii sirriitti miidiyaa wacanii barreeffamoota garaagaraa sitti facaasanii si amansiisuu. Isa Taaboor Waamii waan jedhe jechuudha. Seenaan biyya kana hoogganaa Dirsaatochii dubbiste. Seenaa biyya kana balleessu maaxalshet maaxfaat maaggaanan jeekaa ka ofii kakaawwanii balleessu yookaan immoo xureessuu maqaa xureessuuti. Oromoon waan isaa kan ta'e waan hedduu kan ormaati jedheetiin dhiiseera. Akka amanuu godhaniitiin jira. Isa kan godhan gama miidiyaatiin sirbaan barreessuutiin waan ta'eef waan seenaa dhugaa habarra'u sirriitti. Gulaalli kwaalitii maalii booddee irratti dhufna. Maabbaan yaada kitaaba barreessuu qabaare. Kitaaba barreessuu asoosama maal osoo hin taane kitaaba barnootaa barreessaa hin jira. Already xumuraan jira. Kitaaba fiilm meekingii wal qabatan kitaabota tiyaatiraa inni already xumuraan jira. Kanaafuu bal'ina irratti yeroo sanitti kitaabni uummata bira gahuudhaaf jedhu kitaabota akkasii irra deebiidhaan bal'inaan irratti haasoyna. Maabbaan maatii horatteera. Ijoollee meeqa qabda? Maatii horattee ta'ee jettu waa yaada eeeta. Maal yaadatu? Guyyaa cidha kiyyaa hiriyootni kiyya jaallan kiyya mee osoo fuuti kiiloodhaan ta'e ati yoomiyyuu hin fuutu naan jedhan. Kiiloodhaan asitti kana caalaa qal'aa turte? Kana caalaallee sanuma ammallee garuu kiiloodhaan osoo ta'e fuuti yoomiyyuu hin fuutu naan jedhan. Horadheera kiiloo kanaan ijoollee lamas qaba. Ijoollee lama qabda. Dubartii takka dhiiratu. Aartiin Oromoo sadarkaa amma irra jiru guddatee jira jettee yaadda? Guddinni aartii Oromoo ammaa miti bar duraan. Yeroo baay'ee naasaa. Maaliif jettee? Ammatti yoo dogoggoree ogeessonni muuziqaa haasa'uu danda'u. Yeroo kanattis beekumsi muuziqaa daangaa irra jira. Namoonni beekumsa muuziqaatiin sirriitti beekaadha namni jedhamu muuziqaan inni caqasu muuziqaa istaayilii jaaz jedhamanidha. Naan jedha namni wayi. Jaaz jedhamanidha jaa. Jaaz inni jedhamu muuziqaa baay'ee yeroo kanatti maal jedhama raqiiq kan jedhama. Wantoota muuziqaan akkasii muuziqaan baay'ee yeroo kanatti baay'ee muuziqaa bilchaataa yookaan ogeessi muuziqaa cimaan muuziqaan inni dhageeffatu jaazidha jedhama. Yeroo kanatti siin jaa. Alii Birraan fa'aa waggaa 60 dura jaaziidhaan jalqaban muuziqaa. Immoo hojjetan ture. Kanaaf aartiin Oromoo guddateera kan jennu ammaa miti. Already guddaadha. Guddaadha. Sadarkaa maaliif nutis waan kenna leellisnu wanta kenna waan ta'eef yookaan leellifamu waan ta'eef ta'a biyya kana keessatti malee Dr. kabajaa artist Alii Birraan iskeelii inni muuziqaan inni fannise eenyumtu bira gahuu hin danda'u. Kanaafuu guddina aartii lubbuun isaa ka jannataa taatu daa'imni mucaan xiqqaan Haceen iskeeliin muuziqaan hojjete inni hundi isaati hojii inni hojjete saniinu iskeeliin muuziqaa afaan Oromoo kaa'ee eenyumtu hin dhaqabu. Kanaaf guddateera jedheetiin nama guddateera actually. Meebi gama fiilmiiti. Isa kaasuu barbaade amma aartii yommuu jedhamu wantoota hedduuf keessatti qabata waan ta'eef muuziqaan isa gosa tokko muuziqaan industiriin muuziqaa afaan Oromoo amma wal dorgomaa ta'eera. Kilipii irraa jalqabee sirboota irraa jalqabee waan baay'ee miidhagaa dhaga'aatiin hin jirra. Kareessa irraa illee jalqabee artist Qamar Yusuf irraa jalqabee Dr. Alii Birraa irraa jalqabee Nuhoo Goobanaa irraa jalqabee artistoota keenya hangafoo irraa sirboota mimmiidhagoo hanga ammaatitti gurraa fi hin quufne hedduu ni qaba. Kanaaf gama sirbaatiin sirriitti guddateera. Kan guddate ammaa miti siin jee waggaa 60-50 dura golden age. San booda sitti fufsiisaniiru dhaloonni jiru. Amma diraamaa gara diraamaa fi tiyaatira afaan Oromootitti yommuu dhufne tiyaatirri fi diraamaan afaan Oromoo already du'eera jedhamee yommuu qeeqamu hin dhageenya. Ati maal jetta? Eenyutu qeeqe? Namoonni hedduun fakkeenyaaf maqaa waamuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf eenyutu qeeqe kasiin jee fi yoo mormis ta'e wal mormina maaliif seete eenyutu qeeqe warra ogummaa kana keessa jiru yoo qeeqe rakkoon isaan bira jira nu bira jira.
warri ogummaa kanaan ala jiru yoo ta'es rakkoon isaan bira jira. Tokko fiilmii afaan Oromoo hojjetamee akkamitti hojjetame jalqaba irraa fiilmii afaan Oromoo nama dhuunfaatu fedhii keessa isaa jiru irraa waan barreeffamu qabateetiin gargaarsa meeqaan hojjetaa miti. Sanbooda uummatatti fiduu mul'ata ilaalamaa. Uummanni keenya ilaala innis gaaffii. Gama fiilmiitiin si kaasu duraan yeroo kennatti yeroo eelaan boodatti yeroo kennatti fiilmii hojjetameeti. Kaayyoon namichi fiilmii sun hojjete kaayyoon isaa guddaan yuunivarsiitii irratti birrii 5 mul'isuudha. Afaan Oromoo hojjete. Fiilmii hojjetame yeroo san. Kana kaayyoo ka godhatee ka'ee. 2090 keessaan sitti hima. 2002 as. Okay. Milneemi as. Hojjetamee fiilmii hojjetee yuunivarsiitii irratti eebbisiisu yuunivarsiitii irratti naannessee mul'isuun waan guddaa. Yeroo san tokko yeroo dhiyoo as immoo fiilmii hojjetameetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti eebbisiisuudha wanti guddaan eebbisiisu qofa uummata biraa akka ga'u godhamu. Amma immoo waan bareeda wanti natti tole jechuudha. Yuunivarsiitiittis yeroo eebbifamu duraan yeroo giddugala aadaattis yeroo eebbifamu fiilmiin tokko namootuma dhiyeenya jiranii alatti namni biraan dhaga'us. Beeksisni hojjetamus beekus. Diraamaan sun isan qaqqabu. Yaa gama fiilmiitiin yeroo dhufu. Kaani amma yeroo kanatti immoo sinimaawwan garagaraatti eebbifamaa jira. Beeksisni sirriitti hojjetamaa jira. Amma fiilmii dhumarratti eebbifame yoo kaasne Abbaa Malkaa fiilmii jedhama. Dhumarratti eebbifame. Miidiyaa irratti wantoonni godhaman gama beeksisaatiin sooshaal miidiyaas gama miidiyaatiin ibsa gaazexeessaa kan kennu beeksisa akkasii yoo hojjetame namni galma guuteet sirraa hafa tokko. Kanaaf gama hojii hojjetame beeksisuu irratti rakkina guddaadhaan waan hojjetamuuf beeksisuu irratti rakkoo ture tokko. Kanaaf rakkoon eenyu bira jira? Ogeessa bira jira. Gama bajetaatiin rakkoo jira jechuudha. Gama wantootni gama namoota biraatiin immoo yoo ilaalte hordofanii deemanii fiilmii san laaluu sinimaa deemanii laaluun hin jiru. Guddaan yuutuubiin guddaan Oromoo ka sirbitti gadhiifamus haa ta'u shoo guddaan yuutuubii sabskraayibii meeqa qaba? Miliyoona ka caalu hin jiru. Miliyoona ka ga'u hin jiru. 100,000 1,400 miliyoona ka ga'e jira hin jiru. Afaan Oromoo hin jiru. Saniif Oromoon sooshaal miidiyaa hin fayyadamu moo? Hin fayyadamu miti. Subscribing godhu. Saniifi du'eeraa jettee qeequudhaafi tokkoffaa ati moraaliidhaan shoon kun sirriitti yoo kasii ilaalamu ta'e kasii ilaalamu barnoota kenna yoo ta'e sii ilaalama. Subscribe yoo namni kan godhu ta'e atis moraaliidhaan hojjetta. Faayidaa irraa argatte yoo ta'e moraaliidhaan boruuf hin hojjetta. Kanaaf mana gurguree fa'aatu fiilmii hojjeteetiin kasaareetiin hin hafan. Kanaaf guutumaan guutuutti ogeessa fiilmii bira qofa osoo hin taane rakkoowwan kan jiran uummata keenya bira rakkoo jira jechuudha. Ilaalchi isaan fiilmii afaan Oromoo uummata dhiisi. Uummata kana dhiisaa maaloo. Uummanni kun rakkate. Maaliif seete? Waan kana uummanni kun rakkate dhugaa. Akkam siin jaa fakkeenyaaf fiilmii eebbisiisuudhaaf yookaan tiyaatira qopheessineeti galma keessa nama muraasatu argama. Namichi waltajjii geggeessu yookaanis ta'uu danda'a. Uummata miliyoona 60 osoo qabnu uummanni tuni qofti dhufte jenna. Uummanni miliyoona 60 kun yookaan hir'atu yookaan dabalu rakkanne. Tokko reeshoo isaa hojjennu. Reeshoo isaa mee hojjennu. Look diraamaa kee YouTube irratti kan gadhiifamu haa ta'u yookaan immoo YouTube beeksisa kan hojjennu yookaan Facebookiidhaan yookaan immoo YouTubeidhaan ta'uu danda'a yookaan miidiyaas haa ta'u. Uummanni miliyoona 60 jiraatu. Oromoo manni miliyoona 60 kun dabaluu baatu isaa meeqa isaatu smaartifoonii qaba. Walakkaan isaa haa qabaatu jennee haayaan. Walakkaan miliyoona 30 maal garamiin yoo baay'ate miliyoona 3 bilbila qabaachuu dhiisuu danda'a. Bilbiluma normaal bataniyyuu. Dhugaa? Isika miliyoona 3 iyyuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Look miliyoona 3 keessaa smaartifoon ka qabu meeqaa jenna.
Smartphone keessaa namni Facebook fayyadamu, YouTube fayyadamu meeqa? Fayyadamu iyyuu kan beeku meeqa? Nama xiqqoodha jechuudha. Cuunfitee nama miliyoona tokko hin baastu. Nama social media fayyadamu. Maarree uummanni miliyoona 59 diraamaa hojjechuu kee tiyaatira hojjechuu kee quban qabu maaliif uummata kana qeeqna. Kanaafuu wanti kun hin jijjiirama jenneetiin yaanna. Ka jijjiiramu akkam akka ta'e beektaa yeroo hundaan dubbadha. Tokkoffaa namoonni ogummaa kana keessa jirru sponsor yookaan immoo producer akka garana dhufan sirriitti miidiyaa irratti hojjechuudha. Amma shoowwan akkasii haa baay'atan kan jedhu saniif awareness hojjechuudha. Abbaan qabeenyaa tokko investimentiidhaan lafa fudhatee boqqolloo qotuu danda'a. Bu'aadha. Yoo aartii kana keessa seenes bu'aa akka argachuu danda'u. Abbaan qabeenyaa hoteela irratti investimentii isaan hojjeta. Aartii keessattis bu'aa argachuu akka danda'u yoo ontoo jennu garan amansiisnee finne alatti gargaarsaan wanti hojjetamu eessayyuu nu geessu. Nama hin geessu. Kana gargaari jetteeni waan xiqqoo si gargaaree atillee gargaaramuu yaadda. Abbaan qabeenyaa si gargaaruu yaada eessayyuu hin geessu. Industiriin guddisu. Fayyadamuu qaba. Artistis fayyaduu qaba. Akkas yoo ta'een alatti intonjoo kanaafi guddateera aartiin Oromoo maal kan jennu gama qoqqoonni akkasitti ilaala. Garuu Inistiitiin aartii afaan Oromoo walitti hammatu jiraachuu dhabuun isaa guddina keenyaaf sababaa hin ta'a jettee yaadda. Inistiitiiwwan jiraachuun dirqama. Giddugalli aadaa Oromoo jiraachuun mataa isaa waan guddaa. Jalqabbiidha wanti baay'een jalqabbiidha. Fakkeenyaaf waldaan artiistootaa jira. Waldaan artiistootaa wal arguudhaaf, quba wal qabaachuudhaaf bareeda. Hojii waliin hojjechuudhaaf rakkisa. Wanti guddaan kan jiraachuu qabu miidiyaadha. Amma yeroo kanatti yeroodha waliin deemnaa miire. Yeroon kun yeroo miidiyaa namni bilbila harkaa qabu miidiyaa harkaa qaba jechuudha. Waan harkaa qabnu kanaanii awareness uumnee sirriitti yeroo waliin deemnee numti warri ogummaa kana keessa jirru sirriitti gama hubannoo uumuutiin uummata bira yoo geenne sirriitti hojiilee barbaannu hojjechuudhaan gama biizinasiittis dinagdeedhaanis cimnee dhufuun dirqamadha. Kana dura dinagdeedhaan namni cimee jirus awareness aartii kana hin beeku. Even afaan Oromootiin fiilmiin hojjetamaa namni jedhee gaafatu jira. Fiilmiin afaan Oromoo fiilmiidhaaf ta'a akkasiin joo jira duraan sitti makaa nuti nu qunnameen sitti yeroo akkas ta'u itti himuun dirqamadha. Nus cimneetiin immoo garanatti dhufuun dirqamadha. Caalatti miidiyaawwan baay'ee jiru. Miidiyaa irratti mora hojjetame jijjiirama guddaa fiduu dandeenyaadha yaadni kee. Moo'abbaan fiilmii meeqa hojjeteera hanga ammaatti? Daarektiingiidhaan iyyuu gara fiilmii 5 ol. Taatummaadhaan illee jiru. Fiilmiiwwan hin baane garuu jiru baay'ee. Fiilmiiwwan hin baane hin jirani? Jiru. Hojjetanii harkatti hojjetamee dhiitta'anii kan hin baane sababa tokkoon kan hin baane jiru. Fiilmiin waraabamee xumuramee already faayinaal irratti meen aktariin baddee achumaan dhugaa wantoonni akkana nama mudatu. Fiilmiiwwan carraa bahuu hin qaban kanaan booda. Hin jiru hin bahu. Hin bahu jetteetiin inni adda. Yookaan fiilmii sana hojjechuudhaaf aarsaa argine fiilmii biraa gooneeti. Fiilmii argaa ammatti hojjetamanii hin baane iyyuu hojjechuudhaaf chaalenjiiwwan hedduu nama qunnama. Akkasitti hin dhufu. Faayinaansii irraa jalqabee wanta hedduutu nama qunnama. Wanta aartii keessa jiru nama aartii hojjetu santu beeka. Namni kan argu maal inni xumura isaa yoo viidiyoo kilippii sirbaa ta'e viidiyoo kilippii sirbaa sun hojjetamee bareedee miidhagee wanti hin barbaadamne keessaa bahee ka fuuldura jirtu sallaadha. Wanta ulfaataa miti siin jedha. Ati garuu ji'oota olitti carraaqxa. Fiilmii yommuu ta'u ammootu sa'a tokko oli dheerinna isaatiin wal qabatee lookeeshiniinis garagara humnis inni barbaadu faayinaansiin inni barbaadus guddaadha. Kanaafuu chaalenjiin aartii keessatti godhamu akka salphaatitti kan laallamu miti yaada jedhuti siif dabaluu barbaadetti. Gara aartii osoo dhufuu baattee maal ta'a jetteetiin yaadda? Barsiisaa. Barsiisaa? Barsiisaa maali? Barsiisaa afaanii. Barsiisaa afaan Oromoo ni ta'a jetteetiin yaadda. Moodeelingiin ogummaa aartiiti. Moodeelingiin akkam? Moodeelingiin ogummaa aartii keessatti ni ramadama.
namoota as keessa hojjetaniif kabaja qaba. Modeelingii keessa namoota jiraniif kabaja qaba. Kabaja addaa akka kennitu fanti kabaja qaba garuu waan hin taane dubbisin modeelingii osoo hin taane fakkeenyaaf maal jama dorgommii miidhagina jira miti isaan modeelota dorgomaa dorgommii miidhaginaa jama fakkeenyaaf dorgommii miidhaginaa jamee ilaalta akkamitti namni waan ofii isaatii hojjeteen argannetti kanaaf ogummaan modeelingii keessa namoonni jiran agarsiisa adda addaa hin argisiisu. Uffata irra caalaatti jechuudha. Uffata hin argisiisu hin deemu. Miti hin deemanii isarraa uffata isarraa bareede namicha san irraa bareede yookaan intala irraa bareede bitattee isarraa bareeduu dhiisuu danda'a. Garuu ogummaa isaatiif kabaja qaba. Ani ogummaa performing artii keessa kan jiranidha. Saayinsii qaba baay'ee deemsi isaa miti. Aartii of danda'e jechuudha. Namoota modeelingii jedhanii uffaman akkaataan uffannaa isaanii akkam siftaa bareeda. Uffannaan isaaniitu namoota biraatiin adda jedheetiin ni yaada. Akkam. Akkaataan uffannaa isaaniitti uffatan namoota aartii keessa jiraniin garagara. Fakkeenyaaf namoota an modeeliidha ofiin jaanii kan itti dhiyaadhe baay'een isaanii aktiin isaanii maal xiqqoo garagara ta'a dubbiin isaanii taa'umsi isaanii maal kana jeetaatiin ilaaluu danda'a. Baay'ee hin cinqamu namoonni ani beeku ogummaan isaa hin eeyyamu hin beeku baay'ee isa sana maateriyaalisti ta'u fakkeenyaaf gama uffannaatiin seera sii baasu fakkeenyaaf seerri uffata akkasii uffatamuu qaba kan jiru eenyutu baase suufii silippariidhaan uffachuu eenyutu dhorga seera kamiin gama kalariitiin fakkeenyaaf kalarii kana ka dubartiitii ka dhiiraatii saayinsii kam seera kamiin jira jettee yaadu waan ofii kalaqan kanaaf wanti maateriyaalisti ta'u waan akkasiitti ilaala waan ofii hin cinqamu waan akkasii ilaalta. Wantoonni akkasii ta'uu hin qabaniif hin cinqinaa jennee. Ogummaa isaanii waan ta'eef itti dhiisu. Namni weellisaa afaan Oromoo ta'uu hin qabu gonkumaa jetteetiin ni yaaddu jira. Namoota afaan biraa sirbu. Afaan biraattis ergi garuu namni kun afaan Oromoodhaan nama weellisuu hin qabne artistiin jettee waamta. Ani sirba baay'inaan sirboota ani dhaga'u gama umurii kiyyaan. Fi san dura sirboota duraanii hojjetan baay'inaan kan amma dhageeffatu. Kan amma dhaga'uu fi caqasuu jira miire baay'inaan kan caqasu jira isaanii hin dhageessaa. Yesus weellisaa ta'uu baatee maal jettu namni fedhii isaati hojjetaa miti fedhii isaa hojjeta fedhii isaa irratti wantoota hin jettu dandeettii isaa hin qeeqtu hojjetuu baatee maal hin jennu. Kanaafuu namoota weellisan keessaa namni kun namni sirba hin danda'u jettee yaaddu hin jiru jechuudha. Namni fedhii isaa sirba namaan ol lolchisiisuuf waan ta'eef haa sirbu. Jiru miti yooma ijoolleen lafaa dhufaa ta'anis jiru yeroo dhageessuufaa yeroo itti saalfattu jiru garuu ebaluu jechuun maaf barbaachisa. Hin barbaachisu. Ishi artistiin baay'ee dinqisiifattu eenyu? Dooktar Artist Alii Birraati baay'een jaaladhaan itti aansee Hacee baay'ee jaaladhaan. Namoota lubbuun jiran keessaa ijoollee amma jiran of duras baay'ee sirriitti hojjetan jedhee yaadu hedduu jiru. Fakkeenyaaf istaayilii addaa kan qaban fa'a jireenya amma baay'een istaayiliin isaa baay'een hojiin isaa adda. Garuu jireenya osuma sirba raap godhas jireenyaan garuu fidanii istaayilii isaatiin alatti akka sirbu weellisaa taasifamedha. Okay. Namni aartii keessa jiru amala akkamii qabaachuu qaba jetteetiin ni yaadda because namni aartii keessa jiru hawaasni akka fakkeenyaatti fudhata waan ta'eef
namni aartii keessa jiru amala akkamii qabaachuu qaba jetteetiin inni yaadama abba? Namni aartii bar amalli isaa wanta waan amala koman ta'e miti kan qabu. Namni aartii baay'inaan gara laafessadha. Namni aartii kamiyyuu jechuudha. Wanta namarratti waan badaa yaaduu maaliin kun nama aartii keessa hin jiru. Suni jechuun gara laafummaa keessantu hawaasa keessa waan jiru siin mul'isa. Nama boo'ee wajjin ka boo'u nama aartiiti. Nama gaddee wajjin ka gaddu, ka kolfu wajjin kan kolfu nama aartiiti si galee. Kanaaf namni aartii gara laafessadha. Kaan immoo waan hundaa waan argu hundaa waan pozitiivitti jijjiirudha. Pozitiividhaan wanti kun waan gaariidha jedheetiin kan yaadu. Wanta haasa'amu yookaan waan jedhamu waan argu hundaa negatiivitti kanii kun nama aartiitii miti baay'inaan. Yani hanga ammaatti namoota ani beeku namoonni hangafa keenyas ta'an namoonni hiriyoonni keenyas baay'een isaanii pozitiividha waan hundaanu kan ta'u qabus akkasitti jeetiin yaadu. Osoo hin xumuriin dura geemii xiqqishoo wayii qabna. Gaaffiiwwan filannooti gosoota aartii keessaa namoota dinqisiifattu nama tokko maqaa naaf waamta. Qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo dinqisiifattu. Ibraahimii fi afaan Oromootiin ka hojjetaa ture Roobaa Dhaabaa. Roobaa Dhaabaa baay'een jaalladha. Shubbisaa Barreechaa baay'een jaalladha. Barreessaa kitaabaa. Abrahaam Eelaa. Barreessaa walaloo fi yeedaloo. Girmaa Tashoomaa. Best kaameramaan siif. Kingiraago best kaameramaan. Weellistuun cimtuu dubaraa siif eenyu? Alfanash Qannoo. Halluu Daawwifaa. Shaabee Sheekoo. Yaada xumuraatti osoo hin imaliin dura Muhabbaan kanaan booda karoorri isaa maalinni maal qabatee dhufuuf yaadeera fiilmiirraa akkasumas ammoo shoollee reef jetteetiin hin jirta qabxiiwwan san irratti poointiiwwan muraasa naaf kaasitti. Egaa wanti tokko xiqqoo iccitii baasuudhaaf jedha. Iccitii baasaan ture waan xiqqoo waan guddaadhaan dhufaan jira. Rabbi na gargaaru kaanii du'aayi na godhaa jira. Waan guddaadhaan dhufaa jira. Wanta ani yaadu abjuu kiyya haga ammaa maybe bara kanatti yeroo dhiyoo ni milkeessa jetteetiin ni yaadda. Kanaafuu nullee hawwiidhaan si eegna waan bareedaadhaan akka dhuftu shakkii takkasii hin qabnu yaada xumuraa daawwattoota keenyaaf hoo qabaate. Yaadni xumuraa kiyya. Egaa miliyoona 60 manni keenya jira jenneera. Miliyoona 60 keessaa warroonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan kamiyyuu YouTube kana YouTube Isaam Show itti darbu kana subscribe godha. Namoonni fedhii show qopheessu podcastiiwwan garaagaraa hojjechuu barbaadanis yoo jiraatanii waan nu dandeenyu. Kana duras namoonni show hojjetaa jiran namoota haaraa gara ogummaa kanaatti dhufan yookaan immoo sagantaawwan akkasii qopheessuudhaaf dhufan jajjabeessuun dirqamadha. Daawwattoota Isaam Show turbii kanaan turtii Muhabbaa Hussein waliin taasisne kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu faana waan turtaniif hedduu galatoomaa turbii dhufu keessummaa biraa waliin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.